dadhabee makaamani bu'aa homaa tokkoyyuu adaraa keessa nama adaraa musliimaaf kiristaanota jedhee as keessa namaasaa mukaan halkan tokkoofti sa'aatii tokko daqiiqaa tokko naaf natti ulfaate isti namni akkamitti qalama ani qalamuu dhufe nama akkamitti qalusi qala naan jedhee na doorsisu. Irri namummaa yoo sitti dhaga'amee obboleettiin keenya kun yoo boochu sitti dhaga'amu yoo ta'e obboleettii yoo qabaatte viidiyoo kana sheer godhi. Qaamni ilaallatu akka argu viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godha. Harki keessan sheer gochuu laayik gochuu haa baratu. Ijoollee akkanatti rakkatan rakkoo jalaa baasuuf dirqama wal gargaaruun nu barbaachisa. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Baay'ee garaa na nyaatte, baay'ee qalbii na cabse. Namni hojjetachuuf gaafa biyyaa ba'ee nan hojjetadha jedhee gaafa gola ormaa dhaqu hin qalamtaa sinqalaa albee kanaan jedhanii yoo albee fuudhanii nama doorsisanii kan kanarra nama rifachiisu kan kanarra nama gaddisiisu wanti biraa maaltu jira? As geenye achis geenye kanas agarree siqaayi waa hunda keessa dabarree barri kunis gaafa darbee dubbachuun ni danda'ama. Mee viidiyoo kana sheer godhaa. Yaa dallaala biyya keessaa isa ijoollee asitti ergitu yoo kan gurra qabdu ta'e dhaga'i viidiyoo kana. Maallaqa 170 fidaa jettanii ijoollee asitti ergitanii kan dhiiga boochiftan maallaqa nyaachuu qofaa miti eecha akka argitan adda baafattanii laaltanii yoo rakkatanii gara keessan bilbilan dhaqqabaa man hin taane yoo isiniin jedhani maa bilbila keessan irraa cufattu. Namni qalamuuf dhufa biyya ormaa hojjetachuuf dhufa. Hojii biyyaa baane malee unkaan nu dhaanuu miti. Nu ifatanii akka nuti dubbatan hin barbaannu. Hojii isaanii maaragaan ni hojjennaaf. Hojii nurraa barbaadnu hojii isaanii maaragaan ni hojjennaaf. Kanarraa kan hafe akkamitti sinqalaa akkatan si godhaa sin ajjeesaa mana kanattas si ajjeesaa mana kana keessattas si ajjeesa jedhanii wanni doorsisaniif kan maaliiti? Sila ajjeesuuf fidatanii qaluuf fidanii biyya akka qalan ergitanii akka qalaniif ergitanii warri biyyaa sun maali qormaanni kun hundi maal balleessite shamarran keessan mee warra biyya keessaa? Erga shamarran as ergitanii akka horiititti kan qalchiiftan yoo ta'e rakkanni na dhaqqabaa yoo isiniin jedhan yoo hin dhaqqabne maalumami maallaqa irraa nyaattanii kan as ergitan sani maallaqa isaanii san dhiisaaf yaa biyya keessa jiraatanii maallaqa xiqqaanii miti ana dhufaa jiran ijoollee nama 100 dallaalaa kaffalu 70 dallaalaa kaffalu achokkaayii jedhuun as erganiiti dallaalli as ergee dallaala harkatti ergeeti. Qalchiisuuf jechuudha akka hoolatitti ciibsee gorra'ichi akka gorra'an barbaadetti maallaqa irraa nyaatee as erga. Viidiyoo akkanaa kana yoo namummaa isinitti dhagahame sheer godhaa. Mana arabaa dhufuun hojjechuuf of jijjiiruuf jaras fayyaduuf humna keenya jaraa kenninee maallaqa irraa argachuuf isaanii hojjennee isaan tajaajillee ofii keenyaafis kan isaan irraa argannu saniin tajaajilamuuf malee akka qalamni nu doorsisaniif miti. Obboleettiin keenya kun har'aan guyyaa lammaffaa erga miidiyaa kanarra ba'uu eegalte agammaa hin baane. Daqiiqaa takka mana kana keessa taa'uu dadhabeen jira na dhaqqabaa maaloo sinqala jedhanii na doorsisaa jiru. Amman siqala jedhanii sa'aatii natti qaxaruu. Na dhaqqabaa ni qalamuun dhufne hojjetachuun dhufe malee jettee bo'aa jirti. Hundi keessanuu qaamni ilaallatu obboleettii keenya kana dhaqqabuu qaba. Nuuf dhaqqabaa nuuf baasaa. Dhiiga teenya nama teenya
obboleettii keenya wajjin dhalanne nu baasaa. Ejensiin Itoophiyaa, biiroon Itoophiyaa ijoollee yoo isinitti dawwalatte rakkanne yoo isiniin jedhan maaliif mirga isaanii dhiyeessifne? Madaamii yoo mindaa dhooggattu, yoo mindaa isaanii kennuufii didaniit makaraa argisiisan maaliif hin dubbanneef? Isaan garuu hojii hojjechuu hin beektu jedhanii odoo gara keessan bilbilanii akkam hojiin hojjenne jettaniit itti iyyituu mitiima? Akkamitti waan kana hin goone jettaniit warri ijoolleetti bilbiltanii iyyituu mitiima? Gaafa biirootti fidan ulee fudhattanii rukuttuu mitiima? Ishi gaafa madaamonni ijoollee tana darartu, gaafa dhiiga boochisan, gaafa sinqalla jedhaniin maaf hin dubbanneef? Akkuma gaafa madaamiin dhufteetoo akkana isiniin jettee isinitti himtu sani isin immoo har'a ijoollee tanaan maaliif hin quuqamne? Maaliif hin quuqamnen jedhe ani. Kana bichaadha kan na dhibe bar. Isin maallaqaan nama gurgurattanii namatti fayyadamu bichaadha waa'een keessan. Meena dhaggeeffadhaa yaa ijoollee isinitti himaan waan waggaa 4 dura na mudate. Warri biiroo jechuudha biyyarraa nu as nu erganiitti yoo hojiin nutti baay'ate jenneetti dubbanne hojjechuu dhuftee gadi jedhii hojjedhu. Maal nu gochuuf barbaaddare? Hojjedhu hojiidhaa manaa baate jedhanii hojii sanitti gannu lolu. Gaafa manni kun nuuf hin taane jennuuni achitti gannu dhooqu. Gaafa biirootti deebine immoo ulee nutti fudhatu. Dhugaa Rabbi warri biiroo warra akkanaati. Ani maalan jedhe yaa Rabbiin jedhe yoo na jaalatte yookaan biyyatti na galchi yookaan biiroo kanatti nan fidini yookaan immoo mana gaarii naa barbaade jedhee waaqa kiyyatti boo'ee jechuudha. Silaa namni namaan dhaga'u warri biiroo maallaqa nyaachuu malee jaran amma bira jiru kana jechuudha. Warran amma bira jiru kana birrii Saudi Arabiyaa 23 riyaala 23 na gurguratan jara kanatti jechuudha. Jarri kun odoo nama gaarii ta'uu baatanii jara badduu taate maallaqa kana hundaan biiroo irraa na bitattee akka barbaadde na godhuu mirga hin qabanii? Mee ilaala waan isaan akka horiititti nu gurguratu biyyarraa nu fidaniiti. Waaqayyoon immoo akka namaatii miti ijoollee keenya dhugaa waaqatti bo'aa dhugaa Rabbi nama hin qabnu biyyarraa hin ba'inaa jechuufi dhiirri biyya keechaa yoo nama fuudhe innis garbummaaf nama fuudha. Fuudhee biyya Arabaa ergachuuf malee fuudhee jiraachifachuufi miti. Hin jiraanna yoo jedhani akka itti jiraatan hin qaban. Hin baranna yoo jedhani akka itti baratan hin qaban. Jireenyis qaala'insa jireenyatiin biyya keessatti maal hojjennee of jijjiirra jedhu. Lakkii biyya Arabaa akkanaa hin dhufina gaafa jennee dubbanne ofii isaaniitii achi taa'aniitti achitti gannu dhogguu nuun jedhu. Garuu biyya ormaa gaafa gaan dhiiga boochi ijoolleen. Eebadee odoon jecha keessan dhagahee jiraadhe odoon gorsa keessa san dhageenyee jiraanne kan jedhan hedduutu jira as gaanii ka'anii. Maaloon dararinaa ijoollee teenya dhugaa Rabbi garaana nyaatu bar baay'ee nama mararu. Inna kanaaf obboloota koo yoo namni gurra qabaatu jiraate kan dhaga'u yoo jiraate viidiyoowwan akkanaa kana yoo argitan sirti sagalee ta'a. Mirgi nuuf haa eeggamu. Mirgi keenya mirgi namummaa nuuf haa eeggamu. Ni hojjenna hojii keenya irratti hojii isaanii kabajneet hojjenna kabajaan mirgi keenyas immoo akkuma hojii isaanii kabajnee hojjennu san mirgi keenyas kabajamee nuuf haa eeggamu. Namni takka akka nutti hin dubbanne arabdoonni akka nu hin ifanne akkasiin qalla jedhanii nu hin doorsifne kana bichaadha sagalee oliif ta'a siniin jedha. Ani viidiyoo kiyyamoo asumarraa nan goolab yaadaf qeeqayyoo qabaatta saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Waan na wajjin turtaniif galatooma. Waan sin gargaaru yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Waan humnaan danda'u yoo ta'e humnaan sin gargaara. Waan sagalee sinii ta'ee sin gargaaru yoo ta'e viidiyoodhaan sagalee sinii hojjedha. Sagaleen siniif ta'a. Kanaafuu warroonni rakkoo keessa jirtan saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Akkasumallee viidiyoo nan hojjedhu laayik gochaan jirtan laayik godhaa. Yoo sin laayik gootan viidiyoon carraa deemicha argate nama sin gargaaru bira ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota keenya. Mirgi keenya guutumaan guututti akka nu eeggamu. Mindaan keenya yeroodhaan akka nuuf kennamu. Akkasumallee akka jarri nuti bira hojjennu hojii isaanii eennee hojjennee kabajnee hojjennee mirgi keenyallee akka nuuf kabajamu kana sirriitti sagalee waliif ta'uu qabna sagalee ta'uu qabna. Siiqallaa akkas si goona jedhanii jarri yoo nu doorsisan boo'uu hin qabnu.
jabaannee to'on akkanaa kun akka nurraa dhaabbatu sagalee ta'uu qabna malee jechuudha kabajamtoota keenya. Yoo danda'ame afaan arabiffaatis hin hojjenna. Waan danda'amu hojjennee mirga keenya eessifachuun dirqama jechuudha. San ta'uu baannaan jarri nutti taphatti isiniin jedha. Waan hojiin turtaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatti